Sanifatau maal waldaanoo duwwaatti fi gadi yaa'amu hundinuu Waaqayyoof galanna ta'u walitti sissinnee immoo baay'ee walitti to'inaka. Move forward, all of you, please. Thank you for obeying. Warri dudduuba sana turani baay'ee daddanaa gadi yaa'anii si'a isaan dhufan itti himaa. Yeno akka kanatti yoo teenye baay'ee gaarii ta'a. Warri duuba teessan ambaatti dubbii Waaqayyoo dhageenya. Wangeela Luqaas 2 iddoon amma boleettiin keenya nu dubbiftee barakat nu dubbiftee jechuudha. Waalla addoola versii 5:1 dubbiseen kadhanna Waaqayyoon. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina Israa'eliif dhufu kan eeggachaa ture. Hafuurri qulqulluun isarratti boqotee ture. Kanaan duras fayyina gooftichaa isa abdachiifamee utuu hin argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Maariyaamiif Yoosef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusiin mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasuutti baatee Waaqayyoon galateeffatee, egaa yaa Gooftaa, akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Kadhan. Galan Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Namni buddeena duwwaadhaan jiraachuu hin danda'utti. Buddeena duwwaadhaan of jiraachisuudhaaf Gooftaa hin dandeenyu. Chocho'uu dandeenya. Miirri keenya yaa Waaqayyoo sammuun keenya hojjechuu danda'a buddeeniin. Hafuurri keenya garuu du'aa deemee si wajji wal quunnamtii qabu hundumaa dhiisa. Maqaa Yesuusiin hafuura keenya kan gabbisu, hafuura keenya kan sooromsu, hafuura keenya fuula kee duratti yaa Waaqoo jiraataa kan taasisu, dubbii kee jireenyaa ulaa Waaqaa banii si biraa nurratti roobu. Nu wajjin ta'i. Sagaleen kee jiraataadha. Jireenya namaa jiraachisa. Hafuura namaa jiraachisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee nuuf haa dhufu. Jalqabnee amma xumurrutti nu duukaa ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Magaalaa Yerusaalem keessa Simoon kan jedhamu tokkotu turedha. Namni kun dhufaatii Kiristoos Yesuus utuun argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan abdachiifamee turedha. Namicha kanaaf raajii kan jedhamu maqaan hin kennamne. Simoon nama jedhamu tokkodha. Garuu hafuura raajummaa turra jira. Mul'ata Waaqayyoo turra jira. Maqaan sun hin kennamiin malee hafuura raajummaa mul'ata Waaqayyoo jireenya isaa keessatti karaa hafuura qulqulluu Waaqayyoo wajjin yookiin immoo hafuura qulqulluu wajjin connected kan ta'e ture. Waa'ee isaa kan barreeffame waan ja'a akka nama mul'ataa ta'e agarsiisa. Waan ja'a jira nama mul'ataa, nama Waaqayyoo akka inni ta'e kan mirkaneessu. Tokkoffaa abboommii Waaqayyoo kan eegu ture 25 lakkoofsa 25 wangeelumarraan isinitti himaa jira. Lammaffaa Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate lakkoofsa 25. Fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture lakkoofsa 25.
Hafuurri qulqulluun isarra boqotee ture. Lakkoofsa 25 fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame tun argin akkan duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. 26 lakkoofsa 26 jaaffaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol galee mucicha fuudhee kaasuutti baatee garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiikee Waaqayyoon. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa haalli barichaa maal fakkaata yeroo inni mul'anni kana fakkaatu nama kanaaf dhufu? Mul'anni jiraataan kun yeroo jireenya nama kanaa keessatti waaqarraa gadi roobu. What the circumstance look like? Maal fakkaata ture haalli? Maal fakkaata barichi? Barri kun 400 to 420 bara saayilentii bara dukkanaa jedhamee waldaa kiristaanaa keessatti beekama. Milkiyaasii qabee amma kakuu haaraan iddoo isaatti dhufee mul'atutti barri kun bara dukkanaa dark age or silent years jedhama. Waggaa 420 silent. There was no a prophet, there was no a visionary. Waan tokko namni kana jedha Waaqayyo gooftaan machaa jedhu iddoo isaan turre. Gabii omtuu kan hin turre keessa ture. Yeroo akkasii kana nama akkasii kanatu magaalaa Yerusaalem ture isa duwwaa miti. Nama sadii ulaa Waaqaa kan irratti baname. Waaqayyo wajji wal quunnamtii kan qaban nama sadiitu iddoo sanatti argame. Dhiira keessaa nama kana Simoon, dubartii keessaa Haannaa, namni sadaffaa Yohaannis Cuuphaadha. Haannaan heerumtee abbaa manaa ishee wajjin waggaa 7 erga jiraatte booddee abbaa manaan du'eedha. Amma waggaa 84 taatutti mana qulqullummaatti halkanis guyyaas soomaaf sagadaan Waaqayyo duraa hin dhibamtu tureedha. Yoom halkaniif guyyaa jedhame? Yoom amma bara jiraatte waggaa 84tti soomaaf sagadaan jedha. Kutichi chumatti nan kutee itti fufaa dubbisa. Sanamma jedhaa yeroon. Haannaan ganamas galgalas gadi baatee waa'ee masichaa immoo hin dubbatti turteedha. Nama sadan kanarratti ulaa Waaqaa banaadha. Haleluuyaa. Har'a boloota koo dhufaatii Yesuusa jalqabaa eenna miti. Dhufaatii ilma Waaqayyoo Waaqarraa mul'achuudhaaf adeemu isa eegaa irraa. Nama meeqarratti ulaa Waaqaa banaadha laata? Nama waa'ee meeqatu ulaa Waaqaa irratti banamee mul'ata Waaqarraa qaba laata? Ergaa Waaqarraa nama meeqa qaba laata? Hin dhufa Yesuus. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namoota baay'eetu ulaa Waaqaa duudaadha. Cuqqaalamaadha. Buddeena duwwaa har'a kan chochoosu biyya lafarra. Namoonni kun garuu namoota buddeena duwwaan turre. They were san impartationii Waaqarraatu isaanii wajjin ture. Imparted jireenya isaanii keessaa inni Waaqarraa hin chocho'aa ture. Maal jedha sagalee pointii jaanamma isinitti dubbadhe keessaa lamaan tokko. Masicha margutti du'a kana garre hafuura qulqulluudhaan itti mul'ifamee tureedha. Sitti mul'isaa jira sadufuuf jiru Yesuus. He was not a prophet. Raajii miti, luba miti, homaa miti. He was ordinary person but actively praying day and night. Raajii miti, lubas miti, homaa miti, ordinary person in Israel. Hallelujah. Namoota akkasii meeqa qaba laata Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessaa? Namoota ulaa Waaqaa irratti bana. Buddeena garasitti, chochii buddeena garasi, chochii bishaanii buddeenii garasi, chochii hafuura qulqulluutii warra chocho'an, warra ulaa Waaqaa irratti banaa, warra destinii isaanii ilaalaa jiran,
nama meeqa qaba laata Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessaa? Omtuun jiru silent, isaan garuu they were connected to heaven. Walquunnamtii Waaqaa wajjin hafuura qulqulluu wajjin connected visionaries, namoota mul'ataa. Mul'anni maayin gabaabseen dubbadha iraan jiraan harka dheerachuuf. Mul'anni maayin maalidha? mul'an akeeka Waaqayyoo yeroo isaatti jireenya maatii keessatti, jireenya nama dhuunfaa keessatti, jireenya waldaa kiristaanaa keessatti, jireenya biyyaa keessatti akeeka Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo saba isaatiif qabu yeroo Waaqayyoo eegee raawwatamu mul'ata jedhama. Abeet jirtu mul'anni jechuun isa ta'anii yookiin jilbeenfatanii ilaalan duwwaa miti. Vision gara fuulduraatti akeeka Waaqayyoo isa raawwatamu, yaada Waaqayyoo isa raawwatamu bara keessatti maatiidhaaf kakate, dhuunfaadhaaf kakate, waldaadhaaf kakate yeroo isaa eegee yeroo Waaqayyoo raawwatu kan inni raawwatu mul'ata jedhama. Mee mul'ata jedhaa? Mul'ata jennu mul'ata. Waaqayyo mul'ataan isin badhaasu. Mul'ata maalii qabdu dhuunfaatti? Akka maatiitti? What vision do you have? Jireenya keessan keessatti maal qabdu? Obboloota, egaa Waaqayyo guddinaaf babal'inaaf mul'ata kenna. Guddinaaf babal'inaaf mul'ata kenna. Waldaa kiristaanaatiif dhuunfaatti, jireenya dhuunfaadhaaf mul'ata kenna. Obboloota, biyyi lafaa yeroo isheen cubbuudhaan faalamte, yeroo biyyi lafaa cubbuudhaan laaqa'e, Waaqayyo nama tokko argateedha, maatii tokko argateedha. Nu dubbisa amma seera uumamaa 6. Nama tokko argateedha. Gara nama kanaa dhaqee Waaqayyo sadan tokkummaan adeemanii gara mana nama kanaa dhaqanii. Maqaansaa Nooh jedhama. Mee seera uumamaa 6:13-14 darbees nu dubbisaa. Daagim wal gargaarra ni ronduma. Go ahead. Itti kennaa maaloo please. Waaqayyo yommus Nohiin yeroo uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Yeroo mee maal bira deebime? Waaqayyo yommus Nohiin yeroo uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaaniitiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'urraa markaba tolchii keessa isaatti kutaa kutaa baasi. Keessaaf duubaanis leelee lafa keessaa argamuun duuchii. 18:21 immoo si wajjin garuu kakuu nan gala. Ati markabichatti lixxaa, haati manaa kee, ilmaan kee, dubartoonni ilmaan kee si wajjin lixu. Uumama foon uffatee jiraatu hundumaa keessaa si wajjin hafanii akka jiraataniif lama lama markabichatti galchi. Isaanis kormaaf dhalaa haa ta'an. Warra baalleedhaan balali'an keessaa, horii qe'eef bineensota keessaa, warra lafarra munyuuqan keessaas akka qomoo isaaniitti lama lama ta'anii hafanii akka jiraataniif si wajjin markabichatti ola galanii. Eebbifame. Biyyi lafaa fuula Waaqayyoo duratti manca'eedha. Midir tabalaashechi jedha dubbii Waaqayyoo. Yeroo biyyi lafaa fuula Waaqayyoo duratti manca'e kana dhiirriif dubartiin fuula Waaqayyootti inni guddaan inni xinnaan yeroo inni cubbuudhaan manca'e nama kana argate Waaqayyo. Namni kun egaa dhiibba jallootaatiin mul'ata isaan ganne, dhiibba jallootaatiin qulqullummaa jireenya isaan himne. Yeroo namoonni hundi
hundinuu directionii tokko irra deeman inni maatiin isaa garuu directionii faalla. This is a sacrifice. Namni hundinuu jireenya wal fakkaatu qaba. Kan isaaf kan maatii isaa irraa adda. Dhageessanii namni hundumtinuu gara yakkaatti didicha, gara cubbuutti didicha, gara wanta Waaqayyoon gaddisiisutti didicha. Inni garuu faallaadha. Challenge isaa yaadaga uumama keessatti, society keessatti dhiibbaan jalloota mul'ata harkaan ganne, dhiibbaan jalloota qulqullummaa harkaan ganne, dhiibbaan jalloota jireenya qajeelummaa harkaan ganne. Haleluuyaa. Nama meeqa jira laatarra? Dhiibbaan jalloota kan jireenya qulqullummaa harkaan ganne. Never. Waggaa 100 akka kanatti abboomame gaa doonii toshadhu toshi fuula kee duratti jedhen. Yeroo kanatti mee Waaqayyo namichi kun nama waggaa 500ti. Yeroo doonii ijaaramee dhume markabatti ol galu 600. Waggaa meeqaaf abboomame? Waggaa 100 guutuu ganamas galgalas muka qossaan, muka soofan jedhe. It will come to pass. Hallelujah. Whatever he says will come to pass. Hinnu raawwata. Hin raawwata jedhame. Waggaa 100 turuu 50 turuu 60 70 doesn't matter. Wanti Waaqayyo jedhe yeroo isaatti raawwata. Ati garuu Waaqayyoon eeguun ni isin. Ati Waaqayyo waan isin jedhe raawwachuun ni isin. Hinnu Waaqayyo. Hallelujah. Kanaaf obboloota ko dhiibbaa irratti hin finne adeemsi jalloota. Waaqayyoof abboomamee mana isaa, jireenya isaa, qeesaa hundumaa badiisa dhufu jalaa baase. Maaltu jalaa baase? Tokkoffaadha. Lakkoofsa 6-9 dubbifadhaa. Irra utaallee dubbifne aniifin daagimam. 6-9 ጻድቅ ሰው ነበረ ጀዳ ፍጹም ሰው ነበረ ብሌምለስ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ዋንሰዲ ቶኮፋ ነመ ቀጀላ ቱሬ ለመፋ ብሌምለስ ነመ ጉቱ ቱሬዳ ሰደፋ ነመ ደምሰ ዋቀዮ ወጅን ጎደቴ ቱሬዳ አደምሰ ዋቀዮ ወጅን ጎደቴ ቹማይቹዳ አደምሰ ወሪ ካና ደመን ማል ጎደቹዳ dugdatti gateechuudha. Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu, Waaqayyoon fakkaatanii deddeebi'uu obboloota kun nama jabaasa. Every decision we make in life impact us. Every decision we make impacts our destiny. Murtoon nuyi goonu hundinuu xumura keenya dhuma keenya irratti impaakti qaba. Waan nuyi filan, waan nuyi murteeffan. Yeroo naannoon hundinuu gar tokkotti dhiibu no. Yeroo naannoon hundinuu gar tokkotti fiigu no. Karaa faallarra deddeebi'u. Utuu mul'ata isaarraa achi hin jedhin fuula Waaqayyootti adeemsa isaa godhate. Museen mul'ata Waaqayyoo isatti agarsiiserraa saba Waaqayyoo wajjin gidiraa fudhachuu, dhiphina fudhachuu filateedha. Ilma Fari'oon akkan jedhamne waamamne hin barbaanne, akka waamamu hin barbaanneedha. Saba Waaqayyoo wajjin gidiraa fudhachuu filateedha. Mul'ata fagootti mul'ate hundumaaf abboomamee jiraateedha. Abrahaam fira kee lammii kee dhiisi ba'i yerootti hin jedhu araddaan isan gowwoomsine laanguweejii sabanni beeku keessaa ba'ee addoo gara biraa dhaquun dhiibba irratti hin uumne. By himself with his wife deemi danaa lafan si agarsiisu dhaqittiin jedheedha. Inni toleedhe akkana sagalee Waaqayyoo guyyaa guyyaatti dunkaana keessa jiraataa magaalaa Waaqayyoo biraa dhuftu eeggata tureedha. Haleluuyaa. Isheenu eegaa jirru kana, isheenu amma eegaa jirru kun guyyaa guyyaatti dunkaana keessa jiraataa
magaalaa Waaqayyoorraa mul'attu eega ture. Ibroota 11:8 magaalaa Waaqayyoorraa dhuftu eeggachuu dunkana kee jiraata. Settlementiin hin jiru jechuudha. Gadaggadee dhagaadhaan akka biyya keenyaatti foddaa gaarii balbala gaariitti godhatee hin ijaarranne dunkana keessa jiraata in eeggata turedha. Waaqayyoon eeguu jireenya qaban utuu hin gadhiisin Waaqayyoon waa gargaaru. So mul'ata qabnu eeguudhaaf maal goonu? Qabxii sadiitu jira. Lamaan tokko keessaa isin qonxoreen gara xumuraatti fida. Mul'ata qabu eeguudhaaf inni jalqabaa kutaa keenya irra lakkoofsa 26 maayedha kan namichaa kan Simoon. Kanaan dura fayyina gooftichaa isa abdachiifame utuun argin akkan duune hafuura qulqulluudhaan itti mul'ifamee ture jedha. Kanaaf inni jalqabaa mul'ata keenya bira ga'uudhaaf gabaabaadha. Eeguu sophisticated miti. To achieve your goal. Harkaan qabachuudhaaf bira ga'uudhaaf waan sophisticated miti wanti isaa eeguudha. Simoon isa Waaqayyoon muudame dibame tun argin akkan duune hafuura qulqulluun itti mul'ifamee turedha. Satti mul'ifame kana ganamas galgalas in eega. Ganamas galgalas in eega. Utuu eeguu gaaf tokko mana qulqullummaatti ol baay'iteedha. Si ollitu hafuurri qulqulluun isa kana natti eegaa turteedheen. Haleluuyaa. Sataat godhee harkaa fudhatee haatitti laattee hin hammatee labbeessarra kaatee Waaqayyo garbicha kee nagaadhaan furii jireenya kanatti jedhe. Namni mul'ata isaa yeroo harkaan qabatu jireenyi gara biraan itti mul'atu. What a pleasant. Namni yeroo mul'ata isaa abdii isaa harkaan qabatu gammachuun isa qunnamu maal akka ta'e isinitti himuu hin danda'u. Naafuu hin gaa'e eeguu Waaqayyoon eeguu. Amma gawaa eeguun isinitti himaxinnoo. Eeguun jireenya namaa keessatti dadhabsiisaadha. Jirtu eeguun maalidha? Dadhabsiisaadha. Nan dhufaa borisin dhuftu dana eegdanii hin jiru. No specific day. Nan dhufaa achumatti na eegi. Borisin jiru. Iftaanis hin jiru. Waggaa 25 eeganii Abrahaamiif Saaraan mucaa. Nothing. Kanaaf kan akka eeguu nama dadhabsiisu hin jiru. Seenaa macaafa qulqulluu kana keessatti adkaamiinu mul'ata ofii eeguun Yoosef elaa eegi bissiisi sagadaa aduunsi sagadaa yoom Waaqayyo beeka. Ati garuu maal godhi? Eegi. Who said it? Eenyu jedhe? Waaqayyo Waaqa jiraataa eegi ati. Yeroon eegan Waaqayyoon eegan yeroo seexanii nama horfudha. Faarsaa 42 3:10 dubbifnu yeroo Waaqayyoon eeddu waan taatu nuufa dubbisu been dhageenya. Yeroo Waaqayyoon eegan 3:10 Namoonni guyyuma guutuu Waaqayyo kee eessa jiraa anaan hin jedhu. Kanaafis guyyaaf halkan imimmaan soora anaaf in ta'e. Dhageessanii maayit namoonni maallaan jedhu bara biluu kidaanii gaa waa'een xalaataa namuma namatti haasa'amaa gatii ta'e badaa hiidaniidha waa'een seexanaa maal jedhu namoonni Waaqayyo keessa jira. Namoonni keessa jiru yoom guyyaaf halkan. Mee dubbisi irruma deebiisamma. Namoonni guyyuma guutuu ilaa dhaggeeffadhaa jala muraa yoom guyyaa nama guutuu Waaqayyo kee eessa jira? Eessa jira? Where is your God? Is it encouraging or discouraging? Discouraging. Lakkoofsi kun isa kuma kana jedha akkuma kana. Eessa jira naan jedhu. Kana booddee maal laa ta'edha imimmaan? Soora. Soora naa ta'edha. Beerire.
maamu kan rabsoona goote maali meerere quba nama torfa seetan meerre waaqni kee where is your God yeroo eegganna kanaaf namoonni baay'een eeganii iddoo isaanii gadhiisu eeganii boruun bakka kuusaa jala namoonni baay'een iddoo isaan jiran dhufeechi dhaba Waaqayyo dhufeen hin dhabin eegu Waaqayyoon eegu wait for God waggaa dhibba eegenoo inuma eege amma inni jedhutti Waaqayyo waan jireenya keenya keessatti raawwatu hundumaaf yeroo mataa isaa qaba ያን አለመጠበቅ ግን ኪሳራ ነው ኪሳራ ቀባ ኢሰ ኤገቹ ደደቡን ኪሳራ ቀባ ኢሳሳ ፍርተሚ ለማኩዳንራ አከጀድ ዲብደመራ ይፋም ሳሳ ፍርተሚ ለማ ዲብደመራ ኢኔግደንዮ ኢነርገተን ይዳ ማሊንጎተኒ ኢኔግደንዮ ኢነርገተን ይዳ ኢሳያስ አፍርተሚ ለማ ዲብደመራ Waaqayyoon eegu እግዚአብሔርን መጠበቅ ራእያችንን መጠበቅ የተነገረንን መጠበቅ Waaqayyo jedhe inni jedhe teessoo isaarra jira inni jedhen sobu Waaqayyoon sobu eegu egaa namoonni cakkaanyonni yookiin immoo fuula Waaqayyoo abdii Waaqayyoo qabatanii amma dhumaatti dhaabatan jiru warra akka Iyyoob yoona ajjeese iyyuu ani Waaqayyoon nan eega Amen. Iyyoob 13:15 irraa yoona ajjeese iyyuu abdiin koo du'a ta'e iyyuu annan eega Waaqayyoon jedhe 42 tokko irratti hin dhufe Waaqayyo asan jireere Waaqayyo Waaqni jiraataan haleluuyaa asan jire amma jakoota arge amma irraatti gurra koona nagaa ture hammarra garuu jakooti dansi arge oofan tuffaddaa daaraa keessa taa'een waan dubbadee hundumaa nan gaabba yaa Waaqayyo agarte afaan si qabachiisa dhufe Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u si gaabbisiisa Waaqayyo dhufe barasa seexanni si tuttumatu sanaati hin dhufe kaa hin dhufe didichaa asan jira gara warra isa jajjabeessu dhufaniitti galagalee akka garbicha koo akka Iyyoobitti dubbanne isin jedhe yoonni waa'ee keessan aarsaa godhe fuula isaan simadha jedhe kanaachi baddaniitti tochuusaati akka isaatti hin dubbanne isin dubbii namaa dhaggeeffata Waaqayyo akka isaatti naasofne isin haasaa isaanii dhaggeeffata ba'ee Waaqayyo isinii galee Waaqayyoon eeguun kabajaan nama ga'a Waaqayyo isa duraarra caalaa Iyyoobiin dachaa lama godhee eebbiseedha haleluuyaa asaaffirim duguugeechumaan nambisu Waaqayyo dachaa sitti galagala qe'ee keetti dachaa mana keetti galagala dachaa jireenya keetti galagala Waaqayyo warri eegan hin qaanaan eega malee hin dhufa Yesuus Simoon akka nama jedhe isa eegaa ture kaasuutti hammate kaasuutti fuudhee nagaagaa argeera jikoo jedhe that's it nawaami jedhe lammaffaa mul'ata keenya argachuudhaaf maal goonuu eeguu ni lammaffaa mul'ata keenya xumuraan kan ga'u maayinni maalidhaan kadhannaa maayedha Simooniin asirra hin jiru afaan Amaariffi እጅግ ትጉህ ነበረ jedha ትጉህ baay'ee jajjabaata tureedha kadhannaa isaatti haannaan akkas inni akkas haannaa ishee kakuu boofaa miti ishee Luqaas boqonnaa 2 maquma haannaa gaarii fakkaata isheen sunis akkasuma jilbeenfattee lafa ciniinteen kaatu isheen kun jilbeenfattee soomaaf sagadatitti dabalame kan ishee kana ciniintee lafa ciniinteen kaatu isheen kunis Waaqayyo jireenya haannaatiin isin eebbisu haadholii nkaan lafa fuula Waaqoo jilbeenfatanii egaa kadhannaan mul'ata keenya biraan kan nu ga'u riqichadha humna deebii mul'ata keenyaatiin kan nu ga'u mul'ata keenya kan harkaan nu qabachiisu riqicha ta'e maalidha jettan maayinnin fuula Waaqayyo Waaqa jiraataa foqoquudha ameen ameen kanaafi
namoota baay'eetu fuula waaqayyoota kan Iyyoob amma dubbadhe eeganiiru harkaan qabataniiru warra akka Hinbaaqoom immoo guungumaniiru meerre maali maanu cabsita maali jedhanii waaqayyo duratti guungumaniiru waaqayyotti mul'aqee waaqayyo waan inni naan jedhu dhaggeeffadha koobii kootta ol baay'ee Hinbaaqoom boqonnaa 2 irratti boqonnaa 2 3 amma 6 dubbisaa kunoo waaqayyo natti mul'atee waaqayyo natti mul'atee akka jedhee obsi mee jedhame obsi kanatu hin jiru gaa jireenya keenya keessa maal godhi obsi taanee homaa jedheen inni sobu jedhe waaqayyoon sobu jedhe obsi inni sobu sadaffamaa jedheen eegi waan meeqatti hin jedhee waan sadii maa jedheeni obsi inni sobu eegi kana dadhabna gaa jireenya keenya keessatti obsu eegu waaqayyoon erganni koobii sanatti ol bahee kadhatee booddee obsi eegi erga gurri isaa dhaga'ee booddee mul'ata jiraataa kanan argeedhanillee sagaleen dhaga'eedha miti nan argee waaqayyoon natti mul'ate natti dubbateedhe boqonnaa 2 lakkoofsa dhumaa xumuraa irratti 20 irratti akka jedhe waaqayyo teessoo isaa ol ka'aarra jira lafti hundinuu fuula isaa duratti gaba jettu jedhe haleluuyaa namni yeroo waaqayyoon teessoo isaa irratti argu jireenya isaa keessatti gabiidhaan guutama in spite of the circumstances ups and downs you get quietness inside of you hallelujah regardless alamo qabni yoo jiraate borojamu yoo jiraate asfiigu wacha baru yoo jiraate if you are connected to him is argitachirratti laftu hundinuu caala jedhu jedhe wacaayiraa by the way isma wacaayiraa gab jedhaa inni teessoorra jira jechuudha he is in control jechuudha natti hin fakkaanne warra miidiyaam warra baabiloontu akka barbaade nu godhaa jiran seeda si harka jiraa teessoorra jirtaa jedhaa haleluuyaa teessoorra jira inni maqaa waaqayyoo ulfaatu teessoorra jira Yesuus kana booddee maal ta'e jireenya gabii jireenya calalatti Hinbaaqoom 3 meenu dubbisime 3 lakkoofsa 17-18 duwwaan dhugaa mukti harbuu yoo daraaruudhaa baateyyuu mukti waynii mukti ejersaas yoo ija godhachuudhaa baataniyyuu maasiin midhaan yoo baasuudhaa baateyyuu hoolonni gorantoo keessaa saawwanis dallaa keessa yoo jiraachuudhaa baataniyyuu ani waaqayyotti nan ililchaa waaqayyo sana fayyisutti nan gammada hallelujah yoo haalli geddaramuu baate yoo jedhe haala sii geddaraa oola miti waaqayyo siin geddara male haalachuma jira siin si geddaree haala gararraa si turkaanfachiisa waaqayyo maqaa waaqayyo ulfaatu kanaaf utuu haalli hin geddaramin siin geddaree bareechee lafa si kaa'ee ala mooqamu jira ala rakkina jira ala muddama jira ati garuu bubbee asiif achi raafamurra nagaadhaan gabiidhaan tasgabbiidhaan jireenya geddaramaadhaan irra si deemsisa waaqayyo waaqni jiraataan haleluuyaa kaanee dhaabannu fuula waaqayyo dura egaa nan gabaabsee boloo tokko mul'ata keenyaan kan nu ga'u inni gara biraan eeguudhaan isiniin jedhee kadhannaadhaan isiniin jedhee fuula waaqayyootti mul'ata inni nutti dubbate ganamaaf galgala analyze gochuudha mul'aticha waaqayyo sanutti dubbate sana ofiisaatii qabee haala eeguu sana keessatti hundumaa sana keessatti mooqama sana keessatti waaqoo jireenya keenya ijaaraa gara isa fakkaachuutti ol baasa
Ameen. Kanaaf haala keenya bubbushee gara isa fakkaachuutti guddisa jireenya keenya. Simoon mul'ata isaan ganne gooftaa ulaan waaqaa meeqa keenya irratti banamaa dhalaata bara kana keessa. Bara yaa Waaqayyo waan hundumtuu mirgaan eegamu bitaa ta'e. Bara yaa Waaqayyo waan hundumti nuuf fokkise kana mul'ata isaa tungatiin fuula kee duratti mul'ata isaa eeggachaa si wajjin connected ta'ee haalli raafamuun gooftaa Yesuus jeequmsi baay'een biyya lafaa qabateeyyuu sitti jajjabaachaa siin warri eeggatan si wajji warri wal quunnamtii qaban meeqa jiru laata? Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ofitti nu hidhi galgala kana. Humnaaf jabinni kee ofitti nu haa hidhu galgala kana. Araarri kee ofitti nu haa hidhu galgala kana. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraata. Jilbi keenya maqaa Yesuusiin hin mudhukin. Jilbi nun bu'in maqaa Yesuusiin. Araaraaf ayyaana keetiin jilba keenya jabeessi gooftaa bara baraa. Humna keetiin nu guuti Yesuus. Hamma mul'ata keenya harkaan qabannutti, hamma waan ati dubbattu qe'ee keenyatti dhufee, waldaa keenyatti dhufee, mana keenyatti dhufee, nu argatutti nu quunnamutti, maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jilba keenya gooftaa bara baraa akka sibiilaa cabeessi. Nu wajjin ta'e araarri fayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Afaan bara keenya hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan.